Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota koo akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophiilee gara qabannee isiniif dhiyaanne irra hamma dhuma xumura qophii keenyatti waliin turan affeerraa keenya keessumaayyuu oolmaa obbo Jawaar Mohaammed fa'aa ilaallate guyyaa har'aa akkamiin akka oolame haala akkamii keessa akka turanirra dubbachuu barbaada. Isattis aansee waa'ee namoota dhuunfaa tokkorraa xiqqoo gama dhumaatti kan irra isiniif ba'u ta'a. Hamma xumura qophii kiyyaatti na hordofaan affeerraa kooti chaanaalii kiyyaaf yoo haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a nu bira ga'ee yoo jiraate obbo Jawaar Mohaammed fa'aa har'a qaxaroo mana murtii qaban ture. Haa ta'uti qaxaroon mana murtii san irratti argamuu hin dandeenye yookaan dhaddacha har'a yaamame irratti argamuu hin dandeenye. Sababni isaan argamuu dadhabaniif manni murtii isaan akka dhaqan haayaamuyyuu malee jarri xalayaa barreeffatanii akka dhaquun barbaanne dubbatan jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee akkasumas Shamsaddiin Xaahaa, Hamzaa Booranaa, Baqqalaa Garbaa fi namoota isaan jalatti himataman hundi isaaniitu mana murtiitti hin dhiyaanne. Sababni isaan mana murtiitti dhiyaachuu didaniif haalattiin biyyattiin keessa jirtu haala hamaa waan ta'eef akka tasaa ta'e manni murtii isaan itti yaamaman mana murtii Qaallittii biratti argamu osoo hin taane kan gara biraatti isa Lidataa jedhamu sanitti qaxaroo qaban ture dhaquu hin dandeenye. Haalli nageenya isaanii sodaachisaa cimaa waan ta'eef maaliif sababa lola kanaatiin sababeeffatanii yoo deemsa isaanii fageessan lubbuu isaaniitiif gaaga'ama cimaa ta'uu waan danda'uuf akka hin dhayne xalayaa barreessan jechuudha. Xalayaan isaan barreessan maal jedhaa? Bakka sanirraa yookaan immootu mana alangaa yookaan mana murtii sanirraa gara mana murtii bakka jirruutti akka nuuf jijjiiramu kan jedhu barreessaniif manni murtii isaan biratti argamu kan Qaallittii biraati jechuudha. Qaallittii biratti achuma ba'anii achitti waan barbaadan argachuu danda'an garuu gizee lamaaf dabarsan hanga ammaatti haala nageenya isaaniitiif sodaachisaa ta'e hin beekne. Yeroo ammaa kana biyyattii maalirra akka jirtu miskiina meeqa mana hidhaa keessaa baastee rakkoo guddarra akka geessisaa jirtu hin beekne. Sababa kana isaanis xalayaa galfatanii xalayaa isaanii hanga ammaatti deebiin arganne guyyaa har'aatis of dabarsan jechuudha. Beellamni biraa ammas qabameefii jira jechuudha. Beellamni qabameef san irratti Qaallittiitti yoo hin ta'in ammas akka achitti hin dhiyaanne irra deddeebi'anii ibsanii jiran jechuudha. Haalli nageenya isaanii baay'ee sodaachisaa waan ta'eef shakkii keessa galanii jiran jechuudha. Shakkii keessas galuu qaban. Sammuu akka isaan qaban asirraa hubatuu qabdan. Jawaar Mohaammed sammuu isaa har'a gaafa ala jiruu miti mana hidhaa keessattis hojjetan jira jechuudha. Sababa lola kanaatiin wal fakkeessanii rakkoo irratti uumamuu malu waan hin beekamneef mana murtiitti dhiyaachuun didanii jiranii jechuudha. Kan isaan mana murtiitti dhiyaachuu danda'an yoo manni murtii Qaallittii biratti bakka itti hidhaman biratti ta'e qofaadha. Kasanirraa hafe qabalee biraa makiinaan baadhatanii deemanii achitti qabuusa sun nageenya isaaniitiif gaarii miti. Akkasitti jijjiirame jechuudha. Oolman dhaddacha isaanii kan guyyaa har'aa irratti hin argamne jechuudha guutumaan guututti. Kanaaf ammaaf haalli nageenya isaanii baay'ee gaariidha akka dubbatamaa jirutti. Maatiin isaanis dubbatanii wanti haaraan achi dhaquu dhabuu isaanii qofa jechuudha. Kun rakkina hin qabu, yeroo biraatitti dabarfameefii jira dhaddachi jechuudha. Rabbiin hayyoota keenya nuuf haa baasu jenna. Egaan gama biraatitti yoo isin deeme waa'ee namoota dhuunfatirraa har'a baay'isee dubbatamaa jira. Baay'isawee har'a guyyaan boqonnaadha natti fakkaate. Boqonnaa guyyaa Jum'aa kana ajandaan hin baay'ata beektanii. Kun waa'ee Saaliyaatirraa dubbata. Kun immoo ijoollee lamaan wayii irraa walis hin fuune hiriyoota natti fakkaate waa'ee sanirraa dudubbatanii jechuudha. Bal'inaan isarraa dubbachuu barbaada. Akka tasaa ta'e viidiyoo walgahii kaleessa aartistoonni Oromoo teete tokko ganama kana dhageeffadhee ture kan Saaliyaan fa'aa keessatti ergamanii Qamarfaa fi aartistoonni tokko aartistoota san hunda keessaa xiqqoo kan afaan daddarbate aartisti Sayyoo Danda'amoo taa'ee danda'a kan jedhanii namicha dullache tokko inni duraanumaa waan gaariin dubbatu isa malee inni kuuwwan yaada dhuunfaa ofii qofa kennatan malee waan nama biraa dhiibu, waan saba biraa dhiibu, waan immootu deeggaraa dhaaba biraa dhiibu wayii hin dubbanne. Haa ta'uti aara sanirraa ganama kana Saaliyaan dhufte biltiginnaa faristiidhaan jettee yookaan immootu Abiyyi wajjin fuuldurri kiyya ifa jettee sanirratti namoonni qeeqa ciccimaa kaasanii suuraa isii kan duraanii kan nama wajji maal jettee suuraa badaa wayii ergan. Dadhabina kenna uummata kenna laal arrabni waan baay'ee nama dhabsiisaa isinitti himee jira. Waan akkasii irraa ol guddadha. Waan nama dhuunfaa mirga isaa dhiibuuf hin yaadilaan bakka haa taane ish mushkila maali rakkoo maal qaba namni waan fedhe ta'e namni na dhorgu hin jiru.
isilleen namni dhala orgu waan hin jirreef jettee itti seente. So artistoonni hedduu maqaa arrabsoo kanaa fi aktiivistoonni hedduu maqaa arrabsoo kanaan dhabnee jirra dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. So waa'ee akkasiisan jala sarraa hima. Inni biraa waa'ee jaalalaa keessa galuutu irratti waa'ee ijoollee lamaanii maali Nasrii fi mucattii Hawwii jedhamtu takka akka tasaa ta'e guyyaa kaleessa giifti duree koo jedhee poost godhe suuraa duraan hin jirre ani suuraa duraan hin jirre bakka maaliif bultii jaalatan kan jedhu natti fakkaate duraan kan hin baasin erga namni jaalala keessa seene nama san jaalala adda diiguuf suuraa dhufuu sun dogongora guddaadha. Namni tokko barbaadu wal jaalata barbaadu baay'isoo immoo waan isin beekuu qabdan keessa abbaan barbaade yoo jaalate fireendiin atamma hojii jirtu mee amma isiniif hima fireendiin atamma hojii jirtu si qofan beektu dhugaa si hima kasi dura meeqa beekti ana si hima deemi background isii gaafadhu atillee odoo gubbaa kanatti ol baaste nama isin hojii turte yookaan fireendi isii wayii baasanii gasii darbanii jechuudha. Namni kophaa akkatti taa'aa tureetinii wal fuudhe tokkotti hin jiru. Namni bakka jireenya ofii odoo dabarsu kan ta'eefitti hirkataa jechuudha. Isa kana beekuun nurraa barbaachisaadha. Maaliif kaleessa dabarsuu dandeettisiin barbaaddu faranjii hojii barbaaddu Bangaalee hojii barbaaddu Chaayinaa hojii kafeete dabarsuu dandeetti. Har'a ka ta'uuf erga filattee booda mootu nama ta'uuf sa hojii jiraachuu dandeessi. Isin immoo maa hojii jiraatti maaliif wal jaalatanii waan akkanaa dhiisaagaa nama ofii keessaniin dhiira malee dhiira tokkocha malee waan biraan beekne ofii fakkeessinaagaa namni jaalala hin shawwadama yookaan immootu jaalala waan ta'eef dogongortee kara biraa deemuu dandeessa. Baay'izawee waan nama isin aarsee yoo jiraatan hin beekaa maaliif lammii biraa wajjin akkas taate yookaan immootu suuraa kaate yookaan jaalala suuras ta'uu danda'an beekamu taate kan jedhu malee kuni waan hinaaffaa akkamii akka ta'e I don't know. Ani akkamitti nama dhuunfatirraa akkatti jabeessitanii akka haasoftan duraanuma maa ol hin baasinaadhaan ka gaafii guddaa natti ta'e suuraan sun osoo isin isa wajjin hin ka'in dura maa hin baasina har'a maaltu dhagaamee bahe san dura maaliif dhabamuu dide. Namni tokko baay'isawee mirga isaati. Mucaan ammoo as bahee maaltu sin galchee bagaa anuu nan beekaa jedhee salphattan jechuudha. Bar salphina guddaa kuni waan nama ilaallatu miti. Jireenya dhuunfaa keessaa baha. Nuti guddaan rakkoon teenya guddaan kufaatiin teenya guddaan tan hayyootatti dhabnu tan beektootatti dhabnu kan girrisaa jedhamneef kan arrabsoo guddaa fudhanneef waan nun galchine keessa akka tisiisatti xab jennee bu'uu kenna jechuudha. Bultii nama dhuunfaa maaloo adaraa abbaa keessanii xiqqoo yaaduun gaariidha. Waan isin ilaallatu miti. Suuraa facaastanii facaasuu baattanis mucaan nama gaarii yoo ta'e hin jaalata. Yoo nama akkuma isinii gowwoomu yookaan shawwadamu ta'e immootu hin gataa jechuudha. Maaliif aarsitanii jirtan namni nama naannaa beektaa waan akkana argu maaliif itti dhaga'ama. Mungkin duraan itti himuu dandeessi itti himuu dhabuu dandeessi. Yoo akka tasaa duraan itti himin yoo hin beekin hirrifata. Waan haaraa kana yoo arge hirrifata. Garuu yoo duraan immoo beeke yookaan itti himtanii jiraattan itti himtee jiraatte waan tokko jechuudha. Rakkina hunda caalaa kan dhiibbaa qabu namni beektaa yoo xiqqoo injiraa miti ittiin hin himin namatti ulfaata. Kanaaf kuni waan nama adda baasu yookaan waan dhiibbaa qabu miti jedhaan naayizaachuu abbaan barbaade hawa ciusiin walitti muddaa inda'uum hinaafadhaa yoo isinitti naafanii walirraa bareedan baay'isawee maashaallah namatti toltanii isin lamaanuu miidiyaa kanarratti hin qaqqabsooftanii bakka walumaa galatti isin walirraan deemtanii waliin deemtanii jabaadha isiniin jedhaa kun ergaa oromummaatti jireenya nama dhuunfaa keessa seenaa isiniin jedhaa daawwattoota hordoftoota keenya namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii ta'a turtiin har'aaf qabu kana fakkaata nagaatti.